Hordoftoota sagalee Ameerikaa attamooltan sagantaan afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 irratti raadiyooniidhaan televiziyoonaan immoo saatalaayitii Itiyoosaat irratti Waashingtan DC irraa kallattiin isinii darba kibxata guraandhala 8 bara 2022 keessummeessituun keessan Tuujubee Horaati. Sagantaa keenya har'aa gabaasaalee asirraa qindaa'e akkasumas kabiyyarraa nu dhaqqabe isiniif dhiyeessuuf qindeessinee jirra. Qophii keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwaa oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Akkamultan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa Affaarii godina Kilbeet Reesii irratti loltoonni TPLF weerara taasisan keessatti qabamanii namoota jiranii fi baqatanii gara bakkeewwan nageenya qaban qaqqabuu hin dandeenye 150,000 ol ta'an haalli isaan keessa jiran waan hin beekamneef firoottan isaanii akka yaaddoo keessa jiran sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Masfinarraagee beeksiseera. Mootummaan naannoo Affaarii ibsa tibbana kana baaseen humnoonni TPLF magaala Sardoo ishee karaa guddicha Jibuutii irraa gara walakkeessa biyyaatti geessu irratti argamtu qabachuudhaaf lola banuu isaanii ibsee sababa lola kanaatiin kan ka'e namoonni 300,000 ol jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksiseera. Itti aantuun barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Aminaa Mohaammed daawwannaa Itoophiyaa keessatti taasisaa jiran itti fufuu isaanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Faaraa Haq ibsa kennaniin beeksisaniiru. Akka dubbii himichi jedhanitti daawwannaa isaanii kan naannoo bulchiinsa Amaaraatti jalqaban Aminaa Mohaammed Maqalee keessatti kan argamu hospitaala Aayidar keessa miidhamtoota daawwachuu isaanii beeksiseera. Akkasumas Aminaa Mohaammed Affaarii fi Somaaliyaa akka daawwatanii dubbii himaa Faaraa Haq himuu isaanii gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa ba'e kun ibsuun isaa gabaasameera. Maddi oduu Associated Press dhaabbata midhaan nyaataa addunyaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti jiraattonni gaanfa Afrikaa miliyoonii 13 ta'anu beela cimaadhaaf saaxilamanii jiru. Uummanni naannoo sanaa warreen Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa jiran haalli cimaan yeroo ammaa isaan mudatee jiru. Isa bara 1981 asii isa jalqabaa akka ta'e kan ibse WFP'n gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu waamicha taasiseera. Balaa kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa, kibba bahaa fi kaaba Keeniyaa, kibba walakkeessa Somaaliyaa mudate kanaan hanqinni nyaataa hedduu ol ka'eera. Akka WFP'n jedhutti ji'oottan 6 dhufan keessatti namoota miliyoonii 4.5 dandamachiisuudhaaf gargaarsa doolaaraa miliyoonii 300 fi miliyoonii 27 barbaachaa jira. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin dhimma ijoolleewwanii yookaan UNICEF sababa wal waraansaatiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti namoota miliyoonii 6 ta'anii fi amma walakkeessa ji'a bitootessaatti gargaarsi namoomaa atattamaa barbaachisaadha. Biyya ollaa Itoophiyaa Somaaliyaatti namoonni miliyoonii 7 ta'anii gargaarsa atattamaa akka eeggachaa jiran gareen dhaabbataalee miti mootummaa Somaaliyaa ibsuun isaa gabaasameera. Sababa balaa obomboleettiitiin kan ka'e biyyi galaana Indiyaa irratti argamtu Maadaagaskar hanqina midhaan nyaataatii fi saaxilamuu ishee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni sagantaa midhaanii WFP'n beeksiseera. Dhuma torban darbee obomboleettiin galaanaa Baatsiraa'ii jedhamee moggaafame balaa geessiseen namoonni 20 du'anii 50 yemmuu buqqa'an oomisha midhaan bilchaatee fi manoottan jireenyaa mancaasuun isaa gabaasameera. Biyyi jiraattota miliyoonii 30 qabdu Maadaagaskar balaa isa ammaa kanaan dura obomboleettii Aan jedhamee moggaafameen rukutamtee namoonni 55 du'anii 100 fi 30 erga buqqa'anii torban 2 gidduutti. Maadaagaskaritti daayirktera WFP kan ta'an Baaskwaaleenaa Disiriyoon akka jedhanitti gargaarsi atattamaa argamuu dhabaannaan jiraattonni biyyattii dafanii dandamachuu hin danda'an. We have 150,000 people affected, but these numbers they can easily raise. We have right now still the waters increasing. Uummata balaa kanaan miidhaman 150,000 qabna. Lakkoofsi kun akka salphaatti dabaluu danda'a. Ammayyuu laggeen akka guutanitti jiru. Namoonni ammayyuu balaa keessa jiru. Oomisha midhaan nyaataa uummata Malagaasii isa duraa kan ta'e ruuziin akka manca'e beekna. Wanti tokko hatattamaan taasifamuu qabu taanaan ji'oottan 3 amma 6 dhufan keessatti uummanni dhabiinsa midhaan nyaataatiin ni miidhama.
Aanga'oonni mootummaa biyyattii kaleessa akka jedhanitti hojjettoonni baraarsaa hatattamaa bakkeewwan hedduu miidhaman qaqqabuudhaaf yaalii gochaa jiru. Lagaawwan waan guutaniif karaan 12 fi riqichi 14 tajaajila ala ta'ee jira. Aanga'oonni gargaarsa balaa Maadaagaskar akka dabalanii jedhanitti sababa balaa kanaatiin manoottan barumsaa 200 gamtokkeedhaan yookaan guutummaadhaan miidhamaniiru. Manni murtii Afrikaa Kibbaa obboleewwan lakkuu 2 warreen dirqama garee Islaamic State jedhamu irraa fudhatanii embaasii United States irratti haleellaa raawwachuudhaaf karoorfatanii turan jedhe irratti adabbii hidhaa murteesseera. Obboleewwan lakkuu 2 Tony Lee Tulisii fi Bernard Lee Tulisii dargaggoota waggaa 28 yommuu ta'an hidhaa waggaa 11 fi waggaa 8 itti murtaa'eera. Obboleewwan lakkuu 2 adoolessa bara 2016 kaasee mana hidhaa keessa kan turan yommuu ta'u Dippiloomaatota United States, Britain, Raashaa fi France magaalaa Pretoria keessatti argamanuu fi rakkaalee saba Juush irratti haleellaa raawwatanii gara Sooriyaatti deemuudhaan ISIStti makamuudhaa fi karoora baafachuu isaanii ibsuudhaan kan abbaan alangaa isaan himate. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin biyya France Emmanuel Macron wixata kaleessaa pireezidaantii Raashaa Vladimir Putin waliin erga mari'atanii booda qibxata har'aa pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky waliin wal arguun isaanii gabaasameera. Moskoo keessatti pireezidaantii Putin waliin kan marii taasisan pireezidaantiin France marii isaanii booda Awurooppaan karaadhaaf mala barbaachuudhaan Raashaadhaa wajjin Awurooppaa egeree akka ijaaruu qabdu dubbataniiru. La deuxième chose, c'est que, et je crois que là-dessus nous nous rejoindrons avec le président Poutine, la Russie est européenne. Lammaffaa Raashaan Awurooppaadha. Kanarratti pireezidaant Putin wajjin waan waliigallu natti fakkaata. Kan Awurooppaatti amanu Awurooppaadhaa fi Awurooppaa egeree ijaaruudhaaf akkaataa Raashaadhaa wajjin hojjetamuu qabu irratti falaa fi karaa barbaachuu qaba. Kun hojii salphaadhaa miti. Garuu akkaataa Awurooppaan itti ijaaramte akkaataa dhukkubbii hin taaneeni. Bu'aa battalatti argameen miti. Emmanuel Macron marii Vladimir Putin waliin taasisan kana keessatti yaadni hedduun madduu danda'uu isaatiin alatti addaan baasanii wanti himan akka hin jirre gabaasameera. Dhimma Raashaa fi Ukraine irratti Washington keessatti kan mari'achaa turan pireezidaantiin United States Joe Biden fi Chancelloriin German Olaf Scholz yoo Raashaan Ukrainiin weerarte haalli akka kanaan duraatti akka deemuu hin dandeenye waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsi White House irraa ba'ee beeksiseera. Waa'ee walta'iinsa keenyaa irratti Chancellorii wajjin mari'anneerra kan jedhan Joe Biden yoo Raashaan Ukrainiin weerarte qoqqobbii cimaa fudhachuu irratti akka waliin dhaabbatan himanii Jarmanii fi biyyoottan Awurooppaa biroon United States wajjin dhaabbachuu isaaniitiif galateeffataniiru. Chancellor Olaf gama isaaniitiin marii isaanii booda yaada kennaniin akka tokko taanu akka waliin sochoonu hiriyoottan keenya Ameerikaanotatti himneerra. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e waliin fudhannaa jechuun isaanii gabaasameera. Akka gabaasonni jedhanitti hooggantoonni lamman waa'ee ujummoo gaazii isa gaazii kiubiik meetirii biliyoonii 55 Raashaarraa gara biyyoottan Awurooppaatti dabarsu ilaalchisee Joe Biden yoo Raashaan Ukrainii weerarte akka Raashaan oomisha gaazii ishee hin dabarsine akka taasisan dubbataniiru. Dhimma gaazii kana irratti Chancelloriin German amma wanti jedhanu jiraachuu baatus hooggantuun biyya German duraanii Angela Merkel waa'ee ujummoo gaazii sanaa irratti United States wajjin akka walii hin galle gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa akka jiran ta'uu ibsaa jiran. Isin dhaggeeffatoonni keenya waa'ee isaanii nu gabaasaa jechuun irra deddeebi'atanii nu gaafataa turtan. Ammaan dura yeroo lama kanneen hidhaman kana haasofsiisnee dhiyeessinee turre. Har'a immoo jaallanneen kan qindeessite qabdii gara sanatti dabarra. Ijoollee isaanii lama waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaa warraa isaanis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa immoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32tu jiraa jedhu.
maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera. Wallaahi obboleettii ijoollee rakkina irra jira biyya ijoollee nyaata dhufu nyaatni isaa fuudhan hin tasmaamamu yoo haliiba har'a gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniiti ijoolleen hin xarrata ijoolleen rakkina baay'ee irra jira biyya saambara keessa jiru kanarratti nyaata isaanii yoo nu fuudhan haliibuma kan nu fuudhani haliiba ijoollee yoo fuudhan haliibi isaan har'a gosa tokko boru gosa tokko fuudhanii ijoolleen irraa wallaalaa. Haliiba jechuun maal jechuudha? Haliibni isaa ijoolleen dhugu kan haliiba taasaadha qorqorroo ijoollee kennamu kan ijoollee gosti nurra soosatte haakimii nuun geessani nuu maranii shorabbumatti kennan isaa. Uffata ammoo attam gootu egaa hidhamne obaatii ja'a darbee jettanii. Baadaa hidhamnee manbaatii jahaa fi bultii 22 keenya uffati nurra hin jiru uffata abaayaa uffannee rooba uffanne ofirraa miiccina. Ijoolleen keenya miila qullaa deema walaa suuraa irra baqaqee qullaa deemanii. Waan diddiirraa nu qabnu gaafa qabamnu rooba takkaanii shiinuu nurra dhumta abaayaa keenya uffannee keenya qabbanee nuuf fidee. Waan uffannu waan qabnu abaayaa gurraacha huccuu gurraacha ammoo waan irra kaasan kan agarte. Isa kahan rooba takka qabna isa kahan akka qullaan taane waan nurra cicciteera ishii kahan hoogganatti dhiqan immoo ishuma miicannee abaayaa gurraacha kana kaahanna. Ambaasee takkaa dhufee nu gaafate hin biyya ku baatee afurfidha ambaasee nu bira gahee hin biyya ku. Maaliin miiccattu wayyaa ammoo uffata? Bishaan immoo miiccanna bareechiti saamunaan hin jiru saamunaan qabnu. Saamunaan yoo dhufe inni mallaqaa qabu hoo bira keenya qabbana. Maalirra ciiftu immoo? Siree hin jira siree takkarra nama sadi fa'aa ta'anii ciisanii inni ijoolleen qabne. Waan amma ijoollee lama qabaa siree takkarra ta'anii ciisu ijoollee ishee qabatteetti. Ilmaan yeroo kan ammaa yookiin hammanni guddaan hirriba rafee ka'u. Waan uffattanii raftan qabdu? Waan uffatan hin jiru. Siree fuula mana mi rafaa namni kaan lafa rafaa balaa dhumarraa walli irra rafan hin jiru. Abbaa manaa keessanii wajjin wal argitu? Takka wal agarreen deemu bilbilaan bishaa kan itti dubbadde ilmaan isaatuu kan agarsiisuu didan. Eessatti hidhamanii jiru idduma isin jirtanitti hidhamanii? Wajjumaan hidhamne hundi keenya baatee gaafa guddee 22 keenya lammuun keenya. Wallaahi akka asi keessa jiru rakkinitti mannu argateera. Bishaanoon argattu? Bishaan maksaraa irraati bishaan maksaraa amma harkatti dhiqatan kan. Tuma dunnaa ijoollee illee ni somoo baafna. Qulqulluu ta'e maaliif deemna qaamatti dhiqatama huccuutti miiccanna bishaanitti bishaan huccuu miiccinu kana. Tuma dunnaa ijoollee ni somoo baafna. Kan biraa wallaahi beelli nama qabeera namni beela huura. Wallaahi baay'ee namni rakkatu jira biyya isaa beelaan namni baay'ee rakkatu jira. Meeqa taatu achi keessa? Kutaa tokko keessa kan jirru nuyi nama 150 kutaa tokko keessa kan jiru. Waan biraan hin barbaannu waan biyya keenya galuu barbaanna. Ijoolleen waa akka Biyya Xaayiif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa Jiddaa fi Makkaa gidduu kan Shumeeyitii jedhamu keessatti egaa hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu. Kutaa tokko keessatti nama 240 ta'ee jirra. Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofatti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataa jiru takka jechuudha mana kana keessaa ba'e. Keessatti baasiin guyyaa tokko dhufeellee nu laalee maal rakkatan jedheen beeku. Viidiyoo yookaan suuraan tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi? Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra ceesnu sababa dhabuuti. Laastikicha immoo eessaa argattu? Laastikii sana warra mana nazzafutu yoo fida qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gad naqeetuma namni wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo isin mana hidhaa kana seennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbanii uffata tishertii kana qofaan seensisanii sanumayyuu immoo baada sana irraa ciccittee himteessa jaappoonni qofatti nagale namni mukayyafni immoo eesiin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu bakka uffataa buufnee uffanna. Nama wal arguu hin danda'u as keessatti namoota meeqa maraatee as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne firaa wal hin beekne as farankaa takka hin arganne as keessa. Maal nyaattu immoo? Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kennanii nyaata. Inni jira biyya kana kubzeennaa wanni xixiqqoon tokko qixxaa xixiqqoo wayii jechuudha. Gaafa kaan zayyuun kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nuu yoo fedhe dhufe walankataa yoo fedhe hin dhiisan bishaan isuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru. Isa mana fincaanii keessaa moo? Eegaa isuma kan biraa hin jiru. Mana fincaanii immoo hunduma keessaniif ga'u qabdu? Nama 240 kanaa mana fincaanii 4tu jira.
Inni iyyuu gaafa duude maddi warafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhamaas keessatti nu bira. Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru? Kutaan walitti taane aanee jira manneen nu kan jirru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa wal raffisna malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoodha. Simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu fi harki namaa keessaan baasuun malee silaa waan of ajjeesan tureyyuu as keessatti. Biyyuma kiyyatti galuun barbaadan. Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmad Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti torban darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa akka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiran irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessuu hanga danda'ame biyya ofii isaaniitti deebisuu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'uu faanaan gabaaseera. Himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha Saawudii ka jiru embasii Itoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaa alaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti. Itoophiyaan innaa walitti bu'iinsa dirooniin gargaaramuu isheef hayyoonnis miidhaa lammiiwwan irra ga'e isaan kan yaaddessaa jiru ta'uu ibsaa jiran. Saaleem Salamoon kanarratti gabaasa qindeessite qabdi kunoo. Hojjettoonni baabura midhaan daakuu biratti walitti qabamanii turan wal waraansa Itoophiyaa keessatti kanneen xayyaara nammaleeyyii yookaan dirooniidhaan haleellaan irratti raawwate. Amajjii 10 naannoo Tigraay bakka Tsabrii jedhamu keessatti kanneen miidhaan irra ga'e namoota 17 keessaa irra hedduun dubartoota midhaan daakkachuuf walitti qabamanii turan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dirooniiwwan sun boombii utuu darbin dura samiirra balali'aa turan. San booda uummatni rifatee garuu daqiiqaawwan hanga tokko booda martinuu sagalee dhukaasa guddaa dhaga'anii iyyaa turan. Dubartoonni harreewwan illee du'uu arguu isaanii hojjettoonni gargaarsaa Ajaans Firaans Pireesiif ibsaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti erga jalqaba bara 2022 qabee yoo xiqqaate haleellaa humnoonni qilleensaa Itoophiyaa raawwataniin naannoo Tigraay keessatti siiviilonni 108 ajjeefamaniiru. Haleellaaleen hangi tokko mooraa baqataaf namoota qeerraa buqqa'an keessa jiraatan irratti raawwachuu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Xayyaarri nammaleeyyii biyyootii alaatti hojjetaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wal waraansa baatilee 15f ture keessatti humnooti Tigraay irratti akka fuulleffatan gargaaree jira. Garuu hedduun haleellaa siiviilota irratti raawwatu balaaleffachuudhaan waa'ee xayyaara nammaleeyyii kan gaaffii keessa galchan. Wiim Zuijnanberg Nezerlaand keessa kamaadheffate jaarmiyaa waa'ee walitti bu'iinsa qoratuuf fayyadama teeknooloojii waraanaaf qorataadha. Biyyoonni kanneen biroon illee fakkeenya Itoophiyaa kana hordofanii rakkoolee biyya keessaaf diroonii fayyadamuu danda'u jechuun akeekkachiisan. Naayijeeriyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa diroonii kan qaban yoo ta'u humnoonni alaa kan akka Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay haleellaa shakkamtoota shororkeessotaa dachee Afrikaa irratti diroonii fayyadamaniiru. Wal waraansichi erga jalqabee mootummaan Itoophiyaa diroonii akka fayyadamu dhoksaatti hin qabanne. Yeroo tokko tokkos fageenyarraa haleellaa raawwachuu akka danda'u beeksisaa ture. Hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaant Jeneraal Yilmaa Mardaasaa baatii sadaasaa bara 2020 keessa sabaa himaaleef ibsa kennaniin yeroon kun yeroo nuti waajjira keessa teenyee qubaan furtuu barbaanne tokko tuqnee manni irratti fuulleffanne barbadeessinu jedhanii turan. Humna qilleensaa keenya bifa kanaan ijaaraa jirra jedhaniiru. Malli quunnamtii naannoo Tigraay keessaa cufataa ta'us hayyoonni sadarkaa addunyaa kan akka Zuijnanberg bakka dirooniin itti fayyadameef kana akkamii akka ta'e adda baafachuuf ragaa qabatamaa argachuuf yaalii godhaniiru. Keessumaa dirooniiwwan kun maadheen isaanii eessa akka ta'e tarii biyya ollaa Eertiraa
bakka tokkummaan Emireetota Arabaa maadhee waraanaa riphxee loltoota Huutii kanneen Yemaniin loluuf itti gargaaraman irraa ta'uusaa beekuu barbaadu. Iraan gurgurtaa diroonii yookaan meeshaalee qaama diroonii Iraaq, Libaanan, Yemaniif dugdee Gaazaa keessa gareewwan jiran waliin hariiroo jiru cimsuuf itti gargaaramtii jechuudhaan marsariitiin gabaasaaleen dhugaa ta'uu isaanii adda baasu kan Beelinkaat jedhamu ibsee jira. Zuwijinanberg akka jedhanitti Itoophiyaan amma toora kana keessa seenuu isheef ragaan mul'isu jira. Bona darbe balaliiwwan Itoophiyaa seenaniif ba'an kan Iraan Rippaabilikaan Gaard kan ministirii maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi uggurarra kaa'e argamuu tuqaniiru. Turkiinis gabaa diroonii kana keessaa qooda olaanaa qabdi. Marsariitiin oduu Almoonitar Turkiin diroonii 13 Itoophiyaatti gurguruu ishee gabaasee jira. Kunis kan ta'e muummichi ministeeraa Abiy baatii hagayyaa keessa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin wal arguudhaan waliigaltee waraanaa erga mallatteessanii booda. Waa'ee gurgurtaa kanaaf fayyadama diroonii kanaa ilaalchisee ibsa bal'aa argachuuf iimeeliiwwan hedduun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa akkasumas dubbii himtuu muummicha ministeeraa Biilanee Siyyuumiif raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa ergame deebiin arganne. Hayyoonni akka jedhanitti Turkiin biyyoota Afrikaa kanneen biroottis diroonii waraanaa xixiqqoo gurgurti sodaa jedhu qabu. Yeroo ammaa Turkiin biyyoota Afrikaa 25 waliin waliigaltee waraanaa kan qabdu yoo ta'u Moorokootti illee dirooniiwwan gurgurtee jirti. Afrikaa dabalatee lakkoofsi diroonii gara alaatti ergamanii dabalaa waan adeemeef yaaddoon keenya biyyoonni Afrikaa hedduun dirooniiwwan waraanaa gargaaramu ka jedhu hayyoonni. Finxaaleeyyii biyya keessaa irratti duula geggeessamu irrattis yoo ta'e sana gargaaramuun yaaddoo guddaadha. Mootummoonni Afrikaaf gamtaa Afrikaa dabalatee dhimma isaaf furmaata itti kennuu qabu jedheen yaada gareeleen hawaasa siivilii adda addaaf hayyoonni seeraa yaaddoo wal fakkaatu dhiyeessan illee jiru jechuudhaan Neezerlaandis keessa kamaadheffate jaarmiyaa waa'ee walitti bu'iinsa qoratuu fi fayyadama teeknooloojii waraanaaf qorataa akka ta'an Wim Zuwijinanberg dubbataniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii daawwattoota keenya gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Yaa'iin gamtaa Afrikaa gidduu kana Finfinneetti geggeeffamaa turuunsaa ni yaadatama. Gamtaa Afrikaa kan duraan dhaabbata tokkummaa Afrikaa jedhamaa tureef faaruu kabarreessan waloo barreessaa diraamaa hayyuu ogbarruuf aadaa beekamaa Tsaggaayee Gabramadin qawweessaa turan. Giddugala qorannoof qo'annoo aadaa kan yaadannoo Looreet Tsaggaayeef Ambootti hundeeffameef hoogganaa akka ta'an Yuunivarsiitii Ambootti gargaaraa Piroofeesaraa Saamu'eel Leekun dhimma kanarratti Naakoor Malkaa dubbisee jira. Faaruun gamtaa Afrikaa Looreet Tsaggaayee barreessan tokkummaaf walqixxummaa calaqqisaa jedhan obbo Leekun qophii Naakoor qindeesse hordofaa. Faaruu gamtaa Afrikaa ammaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa duraanii waloo barreessaa diraamaaf hayyuu ogbarruu fi aadaa beekamaa Tsaggaayee Gabramadin qawweessaatiin barreeffame irraa hamma tokko dhaggeeffanne. Faaruun isaan barreessan kun kaayyoo irraa maddee qabaa jedhu itti gaafatamaan giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin Yuunivarsiitii Amboo Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun. Tokkoffaa kaayyoo dhaabbatichi hundaa'eef inni lammaffaa immoo irratti hundaa'ee barreesse Oromummaadha jedhanii yaada. Maaliif anani kana kaasaa Oromummaa keessa aadaan jira, afaan jira, duudhaan jira, baaliin garaagaraa jira, falaasamni jira. So wantoota kana hunda kan of keessatti hammatedha waan ta'eef Tsaggaayeen akka dhala Oromoo tokkotti duudhaa fi aadaa uummata Oromoo keessatti dhalatee guddate tokkotti akka inni kana barreessu haala mijeessee fiiraa jedhanii yaada. Fakkeenya tokkoon siifuudha. Sirna gadaa keessatti konseptiin kootuu dhufee jedhamu jira. Assambilee rakkoo uumuuf haala garaagaraa irratti iddootti walgeenye yookiin walgahii namni walgahee rakkoo dhalateef hiikuutti barbaadu. Jiruuf jireenya gara fuulduraa kan itti dhahatu adeemsa mataasaa qabaayyuu. Tokkoffaa namni kootuu dhufee keessatti yookiin assambilii kootuu dhufee keessatti hirmaatu hundumtuu walqixxeedha. Kun immoo maaliin calaqqisaa? Akkaataa taa'umsaatiin eenyumtuu teessoo isaa lafaan ga'ee barruu miilla isaa lafa tuqsiseetu ta'a.
Maaliif tokkoffaa hariiroo uumamaa fi namicha gidduu jiru walitti dhiyeessuudhaaf walgeenyi kootuu dhufee kuni walitti qabaan qabu. Namni hundumtuu sagalee qixxee qabaachuudha. Sirna kootuu dhufee keessatti yaada ati irratti walii hin galle hin jiru. Garuu maal barbaada? Dhugaa barbaada, laphee qulqulluu barbaada. So Tsaggaayeen kana keessatti guddate waan ta'eef akka walaloo kana jechoota inni itti fayyadame mataasaa kanaaf kontribuut godheera. Faaruun gamtaa Afrikaa tokkummaa fi walqixxummaa calaqqisiisuura darbee biyyoota Afrikaaf waan dhaamullee qabaa jedhu. Let us all unite and celebrate together. Sararni jalqabaa akka jira inni tokko ta'uu walqixxee ta'uu sararuma kana keessatti hin calaqqisaa jira. Faaruu gamtaa Afrikaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniin barreeffame kanarraa muraasa fudhachuudhaan hiikoo inni qabu irrattis gargaaraa Piroofeesaraa Saamu'eel Leekun ni ibsu. Let us dedicate ourselves to raise together. Wal faana ka'uudhaaf waliif haa cichinu, waliif haa dhaabbannu, wal bira haa dhaabbannu. Maaliif waliin guddachuudhaaf. So akka Afrikaadhaaf kan barbaachisu maanni wal bira dhaabbachuu, waliifis dhaabbachuu kan jedhu as keessatti ilaaluun hin danda'amaa jira. Waa'ee aarsaadha kan kaasu O son and the daughter of Africa, flesh of the sun and the flesh of the sky. Let us make Africa the tree of life. Aarsaan Afrikaadhaaf ta'e akka ardiitti akka itti fuftuuf waan salphaamatti keessattuu ilmaan Afrikaa kan itti fufsiisuu keessatti gahee olaanaa qabuyyuu. Haa ta'uyyuu malee maal immoo ta'uu qaba? Dibaabee jireenyaa, dibaabee dhala namaa kamiyyuu maaliif waa'ee dhala namaa immoo keeyyatatti aanu keessatti hin kaasa waan ta'eef jechuudha. Let us all unite and celebrate together. The victory is won for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin hojiilee ogbarruu isaanii kanneen biroo irratti illee yaadrimee paana afrikaanizimii akka deeggaran ni agarsiisaa jedhu Piroofeesar Gargaaraa Saamu'eel. Hojii moosaa tiyaatira isaa keessatti mataasaa kanan hin calaqqisiisa. Fakkeenyaaf maal jedha tiyaatira Tewoodiroos keessatti faranjiin harka kee kenninaan jedheedha. Harka kennuu jechuun maal jechuudha? Booji'amuu jechuudha. Harka kennuun mo'atamuu, harka kennuun koloneeffatamuu jechuudha. So faranjiin harka kee kenninaan jedha hin beeku ciqileen koo akka giimii abiddaa akka nama bobeessuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Tsaggaayee is purely pan-Africanist, pro-pan-Africanistidha. Tiyaatira isaa Innaataan Lamxannoo jedhu keessatti waa'ee kanaan kaasaayyuu waa'ee dhiittaa cunqursaa sablammoota garaagaraa irratti taasifamaa ture moototuma Afrikaa mataa isaaniitiin. Maaliif fakkeenyaaf Innaataan Lamxannoo fudhattee dhiibbaaf cunqursaa uummata Oromoo ragaa ture kililli lafa kaa'aa tureyyuu kaaraakterii garaagaraa fayyadamee fakkeenyaaf dambaliif dhibuu itti fayyadamee Tsaggaayeen waa'ee tokkummaa biyya kanaa waa'ee tokkummaa Afrikaatiif yaada kana kan inni hojii isaa keessatti calaqqisiifamaa tureyyuu. Pan-Africanizimii yookiin konseptiin Pan-Afrikaa kuni gaafa expand ta'aa jiru keessattuu immoo akka carraa ta'e osoo hin taane beekumsumaan dandeettiiwmaan ijoolleen okkala Oromoo keessaa ba'an kan akka Tsaggaayee fi Yaaddasaa Bojjaa aasxaa yookiin faaruu fi alaabaasaa kireet godhanii Afrikaadhaaf kennaniiru jechuudha. Baay'ee kan Tsaggaayee wanti adda isa godhu wanti baay'ee ajaa'ibsiisu maanni yoggusi Organization for Africa Unity kan jedhu dhaabbanni sun amma aqee gamtaa Afrikaatti jijjiiramutti illee hin jijjiirre faaruu sana. Maaliif yaadni achi keessatti qabamee jiru walaloo kana keessatti ibsaman baay'ee wanta Afrikaa ibsu Afrikaa har'aa mitiitii egereedhaaf illee akka kudhaamaatti kan Afrikaan mormatti rarraafattee deemuudhaa qabdu waan eenyuu booriftaan tuttuquudhaan dandeenya kan Tsaggaayeen barreessee lafa kaa'ee jechuudha. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tokkummaa biyyaaf ardii Afrikaa calaqqisiisuu jechuun dubbatanii jiru. Gargaaraa Piroofeesaraa Saamu'eel Leekun. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Piroodiisariin keenya Nugusuu Taamiree kan qophii keenya gulaalu namoo daandii Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.